بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. موضوعنا كينيا كان فرّا رمضان في أسو أسيندرا أسو حويلان أينو هرمو في ويوتا مراسة برقة هجرة كان كيسا بوا مالي بوفني كيسا دبر فني akkaataan salafni itti fayyadamanii keessa dabarfatan akkam, rabbiin akkamitti akka nuti fayyadamnu ajaja nuuf kennee jira, akkamitti bu'aa irraa buufannee keessa dabarfataa jirra kan jedhudha. Anis isinis keessatti of ilaaluu nu barbaachisa jechuudha. Ramadaanni akkuma rabbiin keenya jedhu yaa ayyuhalladhiina aamanuu kutiba alaykumus siyaamu kamaa kutiba alal ladhiina min qablikum la'allakum tattaquun. Anna gaayata من الصيام هي تحقيق التقوى. غايان أمري واني ربين اتين آيات كانت أمري صدا إساء أكن تدبل النوف صدا إساء دبلتشون مالين أرغن. ومن فوائد هذا الصيام بؤاء رمضان كان كيس أرغن كيس زيادة التقوى ربي وفي صدا أكدراني رئيداتشو والخوف من الله صدا ربي danga rabbi eeggachuun akka duraanirra ramadaanni dhufe kun nu jijjiiree nu bira dabarfachuu qaba jechuudha. Wa maghfirati dhunubi yakka keenya ka asiin duraallee keessa nu dhiifamee nu keessa dabarfachuu qaba jechuudha. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أكم رسول ربي جدا شبون كينيا نوف dhiifamee akkasit maasiyarraa bilisa taanee keessa dabarfachuutu nurraa eegamaa jechuudha. Rabbiin haa waffaqu. Kanaaf obboleeyyan qaala ba'du salaf sawaabul hasana namni waan gaarii tokko hojjetee jedhe namni waan tokko gaarii wahii raawwatee ka akka siyaamaa salaataa raawwatee jedhe alhasanatu ba'dahaa ittuma fufuudhaan irraa qeebaltiin argamti jedhan. Wanta sanarratti mudaawamaa ta'uudhaan wanni inni asiin dura hojjetaa ture sun mallattoon qeebaltii argatuudha. Qeebaltii argachuusaa waan sana itti fufuudhaanii jedhan. Kanaaf فإذا رأيت نفسك بعد رمضان يلبو كنك إيجا رمضان نكون بهيك محافظا على الصلاة كان صلاة الرتي أكم رمضان كيسا لبون كنك كان تكفم تتاتي فاحمد الله ربي كنك فرسوسي قافتا يجو أتي وجين كان كي فجرة سودا ربي دبلت تجر تججل. وكذلك تقرأ القرآن أكما باتي رمضان كيس قرآن قرأت تانان أكسم اللي قرآن كان اتففتي قرأت تانان وتبتعد عن المعاصي وانشبو غرغر را انفقات تانان ربي كان كفارسو برباجي رمضان نكون سكيست السريرة ججل. أكنا أستاذ ويالي أفن كناف maal ta'utu nurraa eegama akka ijoolleetti akka dargaggeessa biyya kanaatti hordoftoota akka miidiyaa barakaa kanatti namoota jiraniif guyyaaleen hafan kun Laylatul Qadriidhaaf maal fakkaatu? Dhugaadha, guyyaa muraasa hafte kana keessatti wantoota jajjabaa nu barbaachisu keessaa wanta ciccimaa nu eeggatu keessaa Laylatul Qadriin kan keessa eegamu guyyoota kunoo fuuldura keenya jiru kan keessatti kan kajeelamudha. Akkasumallee wantoota akka zakaatal fitrii wantoota itti qoqophaa'amuu qabu hedduu jira. San inshaallah bal'inaan akka ustaazni keenya nuuf kaasan hawaasa keenya dhaamsa bareedduu dhaaman ergaa jabduu akka nu dabarsan gamanumaan gara isaanii isin dabarsina. Kan xumuraa namoonni miidiyaa barakaa kana beektan kan hin beeknellee nama suuraa isaa asirratti argaa jirtantu kidimaa diiniitiif dhaabbatee jira. Fooloorsiin isaa 40,000 waygalee jira. Jajjabaattanii gara miidiyaatiinis akka fooloo nu gootanii tiiktaakiidhaanis tiwiitaraanis feesbuukaanis gara hedduudhaan tamsaasaa jiranii diin kana kaddamuudhaaf akkuma nama garii osoo hin taane wallaahi mudhii hidhatanii yeroo dheertuuf bakka dheertuu baadiyyaa keessa deemanii ulamaa keenya ol baasaa jiranii fooloo nu gootanii akka nuuf jajjabeessitan warri lafarraalleen akka bira nuuf dhaabattan
أبدي إسنرا قمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوموا في حفظ الله ورعايته. تمساس إسلاما ميديا بركة مداس ربيدا كنو بركة كمالي ساتي ويقرب دكا تمساس إسلاما ميديا بركة